فيديو براتي ولا تدي بنجرا فيديو سنني ما لقيت كان كسنين فيديو ما تقبلني سنني بالعكس سودا وكن أبسودا قراج أكمل تفيد من كرمين تفيد من على كبي فايدة الإسامالي ميدا الإسامالي سكجيب سلندا وبلين كي هرتو تبي كبجمتو تكيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرجرتو أكمل نجيسن بيا كيسن بيجا فايدة أبسودا روح كندالو دوس أسمعني موتو يو فيديو كينا كان لايك شير سبسكرايب كومنت بريسا باي كومنت كيسن كنا مجمع جسنا فايدة أبسودا كابو مالي يو كان جرب تاتي فايدة إني كابو فايدة يدور جودا فايدة نمدوسا أبسودا كابو زيد نسا فايدة هدو كابي جودا تكفى ريفينسي نرادومي أكسم سموت نمو تكو يرو ريفينسا تفايدة مني مو نياتا كيستيس أبسودا باينو برباجيس سبب نسالة نياتا كيستي wanni emma biyya keenya keessatti absuudhaan baay'inaan argaman jechuudha. Biyya keenya keessatti absuudhaan baay'ee argama. Garuu biyya keenya keessatti zaytiin isaa argamanitti fakkaata. Garuu jiraachuu danda'a. Namni garuu akkasitti zayitii absuudaa kun biyya keenya keessatti illee baay'ee guddiidha. Maaliif hin argamu jechuudha. Faayidaa hedduu qabdi. Zayitiin absuudaa faayidaa hedduu qaba. Yeroo amma biyya keenya keessatti nyaata keessatti fayyadaman daabboo keessatti akkas wantoota garaagaraa fudhatan irra guddina daabboo keessatti keeka keessatti wantoota kana fayyadaman jechuudha biyya keenya keessatti. Garuu biyya keenya keessatti illee akka biyya ambaa kanatti zayitiin absuudaa baay'inaan amma yoo ta'e malee duraan baay'inaan hin jiru. Guddiidhaallee jechuudha. Namni garuu amma faayidaa isaa barata jechuudha. Biyya keenya keessattis baay'ee guddiidha jechuudha. Garuu asirratti maal isin jechuu barbaada obboleen kiyya absuudaan zayitiin absuudaa kun yookiin bilaak sooda jedhamu kun faayidaa hedduu qaba jechuudha. Qaama keenyaaf jabina kenna. Qaama keenyaaf faayidaa kenna. Miidhaa garaagaraa wantoota akka dhibee garaagaraatiin dafanii saaxilaman maaliif namoonni absuudaa kana zayita kan fayyadaman akkasumas jabina qaama keenyaatiifis faayidaa hedduu qaba jechuudha absuudaa. Nuti immoo kana irraa barachuuf wanta kana yeroo biyya ambaa jiru kana keessatti faayidaa isaa kana irraa barachuuf itti fayyadamuu qabna. Zayitii kana hin argamu jechuudha. Biyyoota ambaa keessatti absuudaan hedduutti argama jechuudha. Maaliif akka biyya keenyaa sanii miti. Biyya keenya supheen sana argama. Garuu wanta kanatti yoo fayyadamne qaama keenyaaf, rifeensa keenyaaf akkasumas nyaata adda addaa keessattis absuudaan dawaadha jechuudha. Walumaa galatti dawaa hanqina hin jedhamne jechuudha obboleen kiyya. Asirratti maal isinitti fakkaate yeroo tokko yeroo gara biyyaa gara tokkotti na dhukkubee ture. Ani waan isaan beeku faarmaasii dhaqeetti qoricha seedalii yaada fakkeenyaaf hin jiru wanni sun zayitii isaa san jechuudha. Zayitiin sun rifeensa kee kanaafis baay'ee gaarii turte jechuudha. Namoonni rifeensi isaanii irraa maalaa ta'u akkasis waan akkasiifis absuudhaan zayitiin absuudhaan baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo akkanumatti yoo qabdanii biyya keenyatti ni funfatu fa'a. Isa kana hin gubaa miti wanta yeroo akkatti alashitanii absuudhaan jechuudha. Hin guba. Maaliif inni sun gubeetiin isaa sun dawaa isaa ta'uu san agarsiisa jechuudha. Dawaa isaa akka ta'e agarsiisa jechuudha. Obboleen kiyyaa wantoota akkana faayidaa qaban wantoota inshallah wantoota faayidaa qaban hundumaayyuu itti fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Fakkeenyaaf nuti irra guddinaan wantoota akkana hordoftu wantoonni nuti hordoftu waan biraatii waan biraa laallaa waan biraa daawwannaa. Kanaaf jechuudha obboleen kiyyaa ani har'a barumsa isinii qabadhee dhufee kan fakkaata. Maaliif ka'umsa waan tokko dursa laalanii boodarra mootuyyuu wanti sun hammam deemama yookaan laalchi namaa haalli kun bareeda itti fufuu keenya taate itti fufuu barbaada. Inshallah sinillee mootuyyuu akkana jajjabeessitanii galmaan nageettan abdii sinirraa qaba wal bira haa dhabnu. Asumaan hordoftoota kabajamtoota kiyya ramadaana dhufee jira. Ramadaana dhufee kanallee marhabaa jennaanii ramadaana keerii ramadaana ana ahli keenya hiriyoota keenya obboleettii keenya ilmoo Oromoo hundumaayyuu rabbiin nagaan itti inni haa ga'u isinii jedha. Akkasuma hordoftoota kiyyallee hunduma keessaniyyuu ramadaana dhufee ramadaana kan akkamitti qophooftanii maaliin eegdanii akkuma viidiyoo kaleessa dubbatame keessatti
فيديو هذا جافة كذا تدبتون كذا نموني توكو أسر مال بچون بربادا نموني توكو نارجي مال تشوف على غرغارو فكينا انجرامتي اوتو ركتانكي اوتو رحمنيكي اوتو أولانكي جرو نموني توكو نارجي توكو تجرجو جولين هدو نارجي كبادي ديمن تجرا ميتي ربيني يو الله كن بيلان اوتو جرو نارجي بك براكن غرغارتو تي والله صدقان كي سوني سنكي بلا مجو استفهمني لي وان كان هين دغيتو جاني فكينا بيان باجراتي yoo ija keetiin argine warri baay'ee rakkataadha jechuun hinafu hin dhageetta burraan tarii odoo maatiin keessan maatii kee dubbiftuu dhaga'uu dandeenya otoo ollaan wamaa sun rakkataa jiru atiin boodhaytee yoo kan biraa na argeef kennaa namoonni tokko kan kennatan yeroo walitti baay'atanii iddoo guruubii adda addaa keessatti otoo rakkataan keessi bira jiru otoo dheebotaan keessi bira jiru otoo beelaan kee ollaan jiru otoo rahimni kee dheebotee jiru na argee bakka biyyaa kaniitu wala sabakaan ta'e qeebalamtu kun isuma jiru jechuudha ani kana ani dubbanne sheekota dubbata jechuudha asin dura dubbatanii jiran irra jechuudha warroonni akkana na argee deemtan wallahi faayidaa takka isin qabu rahimni kee meeqa qabdu rakkataa ka jirutu jira warroonni rahima ofiin gargaarree badii tarkaanfatanii isin argeef warroonni deemtu wallahi sabakaan kee qeebalamu kabadhee sanillee kennite ka ollaa keetii sana yoo kennite wallahi rahmata guddaa qabda jechuudha ramadaana keerii rabbiin nu haa taasisu rabbiin nagaan ittiin maaga obboleeyyan kiyya hiriyoottan kiyya hunduma keessaniyyuu hunduma wallahi warroota amantaa kiristaanonni amantaa ortodoksii soomana keessanillee rabbiin nagaan ittiin isin nagaan isin haa geessisu amantaan keenya garagara malee nuti dhiigni keenya walitti deebi'a oromoo tokko saba tokko kanaafiyyuu